Harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Shawuu jalatti argamtan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'as viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jira jechuudha. Viidiyoon kiyya har'aa immoo maal irratti xiyyeeffata yoo jennu waa'ee fuula irratti jechuudha. Yeroo baay'ee fuulli keenya maaliif nuun qulqulloofne jennee baay'ee tokko yaaddofne jechuudha. Isin qofa osoo hin taananillee akkasuma wantoota akka finniisaa, wantoota akka gugurraachaa, wantoota garagaraatu nurratti bobba'a jechuudha. Wantoota garagaraa kana immoo ofirraa balleessuudhaaf osoo hin faanyee osoo bakka ittiin dhiphanne manuma keenya keessa wanta jiru waanuma yeroo baay'ee nyaataaf illee itti fayyadamnu isin agarsiisa jechuudha. Ani isin suuqirraas bitachuu ni dandeessu wanta kana. Ani immoo ofii kiyyaa manatti hojjeta jechuudha wanta kana suuqirraa hin binne jechuudha. Isini daakamaan isaallee akkasuma suuqirra waan jiruuf suuqirraas bituu ni dandeessu jechuudha. Innis maal inni ruuziidha jechuudha. Bifa kana fakkaatuun bifa argaa jirtaniin haala kanaan daakeen maashinatti jechuudha. Qodaa kana fakkaatutti naqadhee asii fayyadamaa jira jechuudha. Kana immoo ruuzii kana fayyadamuudhaaf ani qodaa qopheeffadhee jira jechuudha. Asitti maankaa shorbaa tokko ruuziin daakadhe kana daakamaadha jechuudha kun. Akkuma isin argaa jirtanii ruuzii kana maankaa shorbaa tokko jechuudha. Asitti naqa jechuudha. Kana maashinaanin harkaan daakadhe jechuudha. Isini daakamaan isaallee suuqirra ni jira jechuudha. Bitachuu ni dandeessu. Akkasuma illee manatti akka kootti yoo yeroo qabaatan jechuudha. Akka kiyyatti daakachuu ni dandeessu. Asitti immoo kan argaa jirtan aannan jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtanii asitti kuni aannan jechuudha. Aannan kana finnee jechuudha. Kanatti nadha jechuudha. Ruuzii kanatti nadha. Erga akkas goone jechuudha. Abidda irra geessina jechuudha. Anuma faana tura abidda irra geessee isin agarsiisa jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Abidda irra godhee jira. Sosochoofna jechuudha abidda irratti. Kunoo haala kanaan abidda irraa baasee jira jechuudha. Amma akka inni qabbanaa'uu fi qodaa qaba waan ta'eef qodaatti godhadhe jechuudha. Kunoo qodaa kana qaba jechuudha. Qodaa kanatti naqadhe jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Qodaa kanatti naqee jira. Xiqqooshii yeroo inni naaf qabbanaa'e jechuudha. Amma reefu biddarraa waan fuudheef xiqqooshii yeroo inni naaf qabbanaa'e haala kanaan fuula kiyya irratti godhadha jechuudha. Ruuziidhaa fi aannan jechuudha. Ani ruuzii manatti qopheeffadhe jechuudha. Suuqirraa hin binne manatti qopheeffadhe ofii kiyyaa miicee yeroo inni goggogee jedhutti faaja hedduu qaba jechuudha. Manatti hojjechuun garuu suuqirraas bittanii fayyadamuu ni dandeessu. Manatti immoo yoo kan fayyadamtan kan waan manatti daaktan yoo ta'e dura ruuziin sun qulqullachuu qaba. Erga ruuzii sana qulqulleessitanii ruuziin sun aduu keessatti bahee goggoguu qaba jechuudha. Maaliif jiidhaa isaatti yoo maashinaan daaktan firiijii keessa kaa'uu minaaminii waan hin dandeenyeef isin akkasitti faaja qaba inni jechuudha. Ani immoo kana haala kanaan mana keessatti qopheeffadhe. Yeroo na barbaachisutti daakuu isaa firiijii keessa keewwadhe yeroo na barbaachisutti xixiqqeessee haala kanaan jechuudha waan hin hojjetadhuufin akkasitti manatti qopheeffadhe. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa keessattuyyuu warreen jechuudha fuulli keessanii baay'ee finniisa qabu akkasuma fuula keessanii yeroo baay'ee jechuudha wantoonni garagaraa fuula keessan irratti babba'u fuulli keessan baay'ee isin rakkisee wanta kana fayyadamaa jechuudha. Ani yeroo duraa fuula kiyya irratti wantoota garagaraatu babba'aa zimmi jedhee jechuudha. Dibata garagaraa illee hin fayyadamu. Dibata saabunaa garagaraan fayyadamaa ture malee dibata garagaraa illee hanga hin fayyadamu. Haa ta'u malee erga mana keessatti kana hojjetadhe fayyadamuu jalqabee fuulli kiyya naa qulqullaa'aa jira jechuudha.
anis fayyadamaan jira isinis fayyadamaan isiniin jedha keessattuu finnisti warri isin rakkise fayyadamaa wanta kana jechuudha. Wanta kana fayyadamuuf immoo guyyum tokko qofaa hojjettanii fayyadamtanii narraa baduu osoo hin taane deddeebistanii wantoota biraa dhiistanii fakkeenyaaf fi kanuma walitti aansitanii yookaan fayyadamtan taatanii bakka fuulli keessan bare waan ta'eef fuulli keessan isinii qulqullaa. Har'a kana fayyadamtanii boru wanta biraa akkasitti yoo fayyadamtan ta'ee fuulli keessan isinii qulqullaa'u jechuudha. Anamma mataa akkuma mataa kiyyaattu jechuudha. Wanta biraa hin fayyadamu kana mana kiyya keessatti ofuma hojjetadhe firiijii keessaa qaba waan ta'eef yeroo na barbaachisetti kanuma fuudhee kana fayyadama fuula kootiif jechuudha. Wantoota garaagaraa keessa wal faana faayidaa isaa hin argu jechuudha. Wantoota garaagaraa faana yoo fayyadame faayidaa isaa waan hin arginee fi kanuma fayyadamaa jira jechuudha. Kana fayyadamee immoo yeroo dheeraa waan fayyadamee fi eddasii immoo faayidaa isaa waan argeef isiniif qoode viidiyoon kiyya yoo isinitti tole laayikii naa gochuun dhiisina. Yaada qabdanii koomentii jalatti naa barreessuu hin dhiisinaan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota kiyya. Inni kan biraa immoo viidiyoo kiyya fakkeenyaaf yeroo ilaaltanitti jechuudha. Viidiyoo kiyya ilaaltu garuu laayikii naan gootan sababa isaa naafuu hin galle jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya yoo viidiyoo nan hojjedhu illee baay'ee isaa isinii toluu baate hir'ina waan akkanaa qabda jedhaati natti himaa. Baay'ee tokko sin jaaladha isoo akkasitti natti himtanii garuu viidiyoo kiyya ilaaltu viidiyoo kiyya laayikii naan gootan jechuudha. Viidiyoo kee laayikii naa godhaatii hir'inan qabu koomentii jalatti naaf barreessaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa walaa jabeessinu walaa guddisnu isiniin jedha. Viidiyoon kiyya immoo har'aa kanumaadha. Nagaa naa turaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.